Kana kakafalo milala chuda bezira kasi kasi kumara ke kasi kasi kumara ke matara kasi kasi kumara ke kasi kasi kumara ke matara kasi kasi milala sabakana isabara dipa kalesa nutinte nomorjune burwa الشمال كفون المان رموج الرجرتو أي نجاكو تيجي تربي يرود يوكي ستي في بيت يدي فتيجرا نفس رتيجرا يشولا أكاسين تاني مرتي يسن شير قد أجولي واجي نكنت نجاني بيكن كنا في بيت يدي فتيجرا نبدي بيجرا أكاسين تاني شير قد أمرتي يسن يجولي انتي قوا يتونين دوبدا Intatu ararani fatin siyasa barana ora mata awokas kumara Siberi mojabi samara kokisa isa dwarabi inadaga jamse iman kenya nyate fitunu dalati tinina chajiru kuno hadarati abako bafarsu intatu ararani fashion siyasa barana ora mata awokas kumara Sanya bishe garba marika maroke maro marisaba isa ke sabeku silalo likaba isa mbi isa beki kamboji mirmaji iya baro tusa kana dari tusa isa nacho isa mandi kankela molaga kanwe pade male kanuru walarga sunni manare kayoti chemale rabbi santikse bikiri sangache sanyiwa bagudu oromo dadwe oromo dabdules sagi adam dilo oromo dabdule isa bale isa arsi isa guji Matara Sirvati barre
Okay, xumuree jira sirba kiyyallee maaliif bittanii dhiifama yeroo baay'ee sirba banee kee cufee haasa'uun jaalladhu maaliif sirba qabsoo waan ta'eef nama rara ashamaa akka fuune ilmaan Oromoo jirtu ayna gaagoti jedhete rabbi okay ergaan qabu yookiin dhaamsaan qabu akka Oromummaatti yookiin akka wallaalaa tokkootti ergaan qaba yookiin dhaamsaan qaba innis maal ni beektanii General Kamal galchuu inni siin gandummaa deemtanii inni siin nan du'aaf nan ka'aaf jettanii Oromoo taatanii an Oromoodha jecha nuti Jawaar faana jirra jecha inni siin mayu maqaansa Bangaalticha General Kamal galchuu shame caalaa bultumee shawaadha Fayyisaa Leellisaa akkasi jarri kun lamman maaliif qeeqamaa turani maaliif arrabsamaa jiru gaafa jarri kun lamman arrabsamanii jarri kun qabsoo keessatti gaheen qaban jechuu miti nutu qeeqaa ture jarri kana lamman warri shawaa yookiin warri macaaftuu lamaa gadi ba'anii akkam caalaa bultumee qeeqxuu akkam Fayyisaa qeeqxuu hin jenne ijoolleen macaaftuu lamaa yookiin ijoolleen shawaa sinii galamii har'a namichi kun waan arsii ta'eef warri gandummaa deemtanii arsii bakka illee hin buutani sinitti hima bareechee arsii bakka hin buutan abadan dhugaan jirtu kanuma yaa namicha kaleessa dhuguma osoo qabsaa'aa ta'e dhuguma osoo kaleessa uummata Oromootiif wanta guddaa akka hojjete samuusaa beeka ta'e itti yaadsa musliitii beeka ta'e har'a maaliif uummata Oromoo ganee bilisiginnaa paartii yookaan namicha Abiyyi faana deemee birriif jecha maallaqatti jijjiiree Oromummaasaa nama Oromummaa irraa mulqe ati duukaa deemtee dhiiroo maal goota irraa natti himime maal barraa goota namichi si jibbe ila namni Oromoo ganee ati Oromoodhami Oromummaa gati ni dhiigdami naratti ndawalina please naratti ndawalina naratti ndawalina asay tumureba naratti ndawalina sagaleen kiyya nagaamu gaafsin dawaltan sini galami asina asaadra na argaa jirtami yeroo naratti ndawalina gaafan tumuree booddee ibsadha yaada keessan kara feetanii sini galami so General Kamal galchuu kaleessa Oromoof qabsaa'aa ture Oromoof faarsaa kaffaleera Oromoof dadhabbii qaba dadhabbii isaa namni birri kenneefi miti namni itti namni gorsee miti waan ofitti amanuuf waan Oromummaa isaa fedhuuf qabsaa'ee ture uummata Oromoof waan barbaachisu aarsaa barbaachisu kaffalee ture miti har'a garuu Oromummaa isaa jibbee mulqee birriitti jijjiiree bilisiginnaa paartii deeggaruuf deemee jira namichi kun ni dhageessumii nama Oromummaa isaa jibbee gane bilisiginnaa paartii deeggare ati Jawaar deeggaraa namichi akkam tuqamaa yoo arsii ta'e ijoolleen macaaftuu lamaas yookaan ijoolleen shawaa gadi ba'anii Fayyisaa Leellisaa caalaa bultumee hin tuqina haa jedhan kaame yoo gandummaa ta'e sinii galamii yoo gandummaa ta'e dubbiin akkasi namni kamiyyuu abbaan koo osoo boollee keessaa ol ka'ee paartii bilisiginnaa deeggare ani si madhu sii galamii Oromummaa isaa ganee nama jiru ati Oromoo taatee Jawaar faana jira osoo jettu erga Jawaar faana jiraatte namicha kaleessa Jawaar faana eriree gaafa Jawaar osoo hidhaa hin galle osoo Jawaar man bakkee jiru duraa yeroo nagummaa jiru jechuudha Jawaar faana jirra jedhee osoo barbaanne mootummaa kana halkan tokkotti gadi baanee dhiiga isa dhaabsifna nama jedhe gaafa Jawaar bira jiru har'a Jawaar gaafa hidhamee jiru namni kamuu malee atti nafu qabsaa'ota Oromoo yoo beektanii kaleessa qabsaa'onni Oromoo warri qabsaa'aa turan warri madhatu waggaa meeqa fiddaa meeqa addan har'a bakkee ba'anii jiru yoo fudhattan Obbo Baqqalaa Garbaa idimee isaanii guutuu kan dabarsan manidhaa keessatti sinii galamii ilmaan Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa osoo bor as deebi'ee Baqqalaa Garbaa osoo as deebi'ee bilisiginnaa paartii deeggare nuti Baqqalaa Garbaa illee ni arrabsina kun dhugaa jirtu sinii galamii osoo as deebi'ee Baqqalaa Garbaa sarara Baqqalaa Garbaa goota koo ayyuu koo jennuun kan osoo ni bor gadi ba'ee bilisiginnaa paartii arrabse nutis bor gadi ba'anii sarrabsuuf jira sinii galamii maaliifi nama Oromummaa isaa gane nama Oromummaa isaa jibbe eenyu fure ati maarraa goota arsii yoo ta'e isin arsii bakka hin buutan sinii galamii eenyuun iyyuu bakka jimmas ta'e hawaas eessa ta'e biyya sana bakka hin buutu siif galamii of taatee jiraachuu qaba of taatee arrabsuu qaba abbaa feete sitti nama dhiiroo bareechee Jeneraal Kamal galchuu osoo dhuguma qabsoo uummata Oromoo keessatti akka dadhabbii godhe miilaan eessaa ba'ee keessa gale seenaa isaa yoo beektan ni beektu kaleessa nuti goota koo ayyuu koo yoo fudhattan miskiinota ijoollee Saa'ud Arabiyaa turte kan akka Kiyaar Bashir jarri kun simannaadhaaf gadi ba'anii Saa'ud Arabiyaatti
shortaan qabee kara biyyaa gashee baga rabbi lubbuu jara nagaan jara kana galchee eenyuu fi sababii jeneraal Kamaal galchuu sinii galamii ummanni Oromoo agas mara jaallata namni paaspoortii hin qabne namni hiqaamaa hin qabne namni homaa hin qabne waan jaallatuuf waan kabajuuf waan goota ta'eef waan ayyuu ta'eef kabajee biyya namaa keessatti osoo hiqaamaa hin qabaan osoo paaspoortii hin qabaanne Oromummaa isaanii mul'isuuf jecha yoo qabamnes qabamne yoo duunes duune jedhanii ijoolleen biyya Arabaa Saawud Arabiyaa turan simmannaaf gadi baanii turan isinii galamii qabamanii kara biyyaa galan jarri kun so isinarra bakka fete ta'i Shawaas ta'i Arsiis ta'i Jimmas ta'i Baalee Iluu bakka fete ta'i an Oromoodha Jawaar faana jira jettee Kamaal galchuu yoo deeggarte ta'e ofuma keetii dhimma kee haasa'i malee gadi ammallee keessaa baatanii gadi baatanii viidiyoo fuula keessan dhokfattanii viidiyoo haasa'uu jammartanii jirtu. Jeneraal Kamaal galchuu dhiisi. Obbo Baqqalaa Garbaa isaan dhimee isaanii guutuu mana hidhaatti jireenya isaanii guutuu mana hidhaa qabsoo uummata Oromoo jecha akka siqaa ergaa turan kana osoo isaan bor mana hidhaatti ba'anii akkasuma paartii bilchiginaa deeggaranii yookaan uummata Oromoo gananii nullee hin gannaan sinii galamii dhugaarratti hundoofnee deemna. Dhugaarratti hundoofnee deemna. Dhugaatu mo'a malee nuti wal kamneen deemnu dhiiroo of keessa calleessi baasi hin ta'u wanta akkas jiru hin jiru. Of keessa haqi isa siif hin taane namni Oromoof hin taane namni saba kee namni Oromoo waggaa meeqa gabra waggaa 150 garboofne waggaa 100 wayyaanne siqaa isin ogeessaa baate sana keessa baay'uuf ni as geenye aqallee warri kaleessa nuti qabsaa'ota nuti ayyoota kana ka artistii kana ka aktiivistii kana ka ayyoota nuti beekaadha warri jedhani nu sobuuf deemu no kana hin foggoromina abadan nuti sobamnu dhaloonni kun sobamu jaallatanii jibbitanii sinif himati tokko gadi bee har'a tokko guddaan tokko maal jedha gadi bee jeneraal Kamaal galchuu yeroo ni qabsaa ture situ birrii kenneefi jedhe situyyuu qabsoo itti mee jedhe gaafa Hacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa wareege uummata Oromootiif haadha kee abbaa kee birrii kenneef Hacaaluu Hundeessaati moo Hacaaluun sammuu keetiin na qabsaa'e dhiiroo maaliif walitumna walitubinaa dhiisaa hin fakkaatu nama Oromoo gane of keessaa dabarsi bira darbe itti guddisna sigalee itti guddisaa deemna akkuma duuti jiru dhaloonni jira sigalee itti dhalchina ilmaan wanta biraan jiru gantuu sobduu attuu fakkeessitu ilmaan Oromoo of keessaa baasaa eenyummaan taane namni Oromoof hin taane sinii galamii namni Oromoof hin taane abadeen eenyuuf illee hin ta'u kun dhugaa jirtuudha sinii himaa ati yoo dhuguma Oromoo taate ati yoo dhuguma saba keetii qabsaa taate ati yoo dhuguma ilmaan Oromoo qeerroon qarreen ayyooliin abbooliin dhiigni isaanii lafeen isaanii yoo dhuguma si guba ta'e yoo dhuguma sitti dhagaama ta'e abbaa kee haadha kee maan taane jirarraa jammari nama ilmaan Oromoo ganu atis ganaa deema si jalamii jeneraal Kamaal galchuu akkam tuqxu baangaal tilcha tuqamuu dhiisa yoo cafacafame Jawaar Mohammad kaleessa yeroo Jawaar Mohammad bira jiru si faana jirra Jawaar jedhee deeggaraa ture har'a sabbaasaa dhufee har'a akkamittiin har'a inni maali inni maali mee namichi kun osoo dhuguma uummata Oromoof qabsaa dhugaa laphee isaarraa ta'e Oromummaa isaa qarshiittiin jijjiiru dhiiroo maal taate maaf aggoramta maaf sobamtu natti himaa miimaa maaf sobamtu maaf sobamtu eenyuun iyyuu yoo ta'e sa'aatii kanatti eenyuun iyyuu nama Oromummaa isaa qarshiitti jijjiire dhugaan sirriitti mamii nama Oromummaa isaa qarshiitti jijjiire nama Oromummaa isaa qarshiitti jijjiire haadha kee abbaa kee maan taane gati bira darbe sinii galamii kaleessa qabsaadha kaleessa ayyuudha kaleessa goota yeroo ni kaleessa goota ture nutus goota koo jenneerraa fakkeenya fudhadhaa kan akka Kiyaar Bashir ijoollee baay'een beeku jiraachuu danda'u Saawud Arabiyaa keessa sababii isaa gadi ba'anii qabamanii hidhamanii kara biyyaa galan osoo ijoolleen kun yeroo sana rakkoo isaatiif jecha lubbuun jala darbeeti har'a mee akkam taatu natti himaa dhaloota kanatti guddisna malee warra du'uuf afaan boollaa ga'e duuka hin fiignaa ilmaan Oromoo warra du'uuf afaan warra nyaate warra waggaa 50 60 70 kana qabsaadha ayyuudha artistiidha kaleessa akkas ture kaleessa osoo dhuguma namichi kun osoo kaleessa dhuguma ilmaan Oromootiin laphee irraa fudhatee qabsaa irra ta'e osoo moofisaati dhuguma waan godhe san sirriitti beekaa ta'e uummata Oromootiin qabsaa ni beekamii dhugaa uummata Oromoo ni beekamii har'a akkamitti uummata Oromoo ganee bilisiginaa paartii deeggaruuf akkas maraata namichi kun eenyu gammachiisuu fi eenyu gaddisiisuu fi no dhaloonni kun too jiru osoo nuti jirru duunee banna malee ela kara fidhaa ta'u seenaa kee bari'ati Oromoo hin fiigin hin jirjadinaami qas seenaa kee bari
qabsaa'ota Oromoo aktivisti namni akka koo caalaa bultumee jaallatu jira jedhee hiyyaadhu. Namni akka koo caalaa bultumee jaallatu jira jedhee hiyyaadhu. Sinii galamii garuu miti dubbiin kana miti maal taatanii dhiiroo nama Oromoo gadi nama Oromoo arrabse nama Oromoo jibbe nama Oromoo qeeqe isinillee jibbaa isinillee qeeqa maalirraa gootu Oromoo jibbee jira Oromoo ganee jira kalas dhiisaa ofirraa dhiisaa jirraa akka maal galchuu akkasii kaleessa qabsaa ture kaleessa ayyuu ture no kaleessa gajus goota koo ayyuu koo jechaa turre sinii galamii kaleessa leenca koo jechaa turre arramoo fete of salphise miti foonarree yoo mukarra kaani gadi buutee daaraa keessa gangalatti jedhan kan akka jeneraal Kamaal Galchuu kana dhiiroo sinii galamii kan akka isaa kana eenyummaan taane sabboontota hayyoota eenyuun aartistii eenyummaan taane namni nuti har'a goota koo ayyuu koo saba koo jennuun yoo boru uummata Oromoo gane duukaa boolla hin bu'ini si booddee jira dhaloonni kan si wajjin jiru maalirraa goota isa duukaa boolla hin bu'ini ergannoof jibbee ergannoo Oromummaa sabbirritti gurguree ati si booddee dhaloonni jira si gala miti akkuma duuti jiru akkuma ilmaan Oromoo kun bilisiginnaa paartiin kun qayyaratee jira miti Oromoon immoo akkasuma dhalachaa jirti maal si shinqa maaltu si hangabagaba mee dhaabadhoof ilaali dhugaa walitti himna mee dhaabadhoof ilaali jeneraal Kamaal Galchuu Oromummaa isaa birritti gurguree jira nutis gootummaa isaa gannee jira kanaan booddee ilmaan ijoollee Arsii keessa teessanii gandummaadhaaf jecha akkam toqamanarraa naguba saba kooti ayyuu kooti warri jettu sammuu kee dura noormaalii godhisitti nima bareechee dhiiroo maalirraa goota inni si jibbee jira atarummoo afiitii inni si jibbee jira bargit riqxanyaa honyee miligiraachuu jeneraal Kamaal Galchuu warri qaamaan hin beekne kan isin jaallattanuuf maalii fi akkuma koo jechuudha waan sabboonaa tureef waan beekaa tureef waan ayyuu tureef waan uummata Oromootiif gahee barbaachisu raawwatee jiruufi so jeneraal Kamaal Galchuu inni immoo akka kana akkasin jaallattan kan Oromummaa isaa isin jibbee isin gatee Jawaar Mohaammed yoo hidhamee achitti afasee fakkaata dhiiroo inni birritti ilaallatee bilisiginnaa paartiitti darbee jira Jawaar Mohaammed gaafa mani dhaatii ba'u immoo nuti jeneraal Kamaal Galchuu biyyootti gadi maka si galee har'arraa hubadhaa nama si faana jiru narratti hin dawwalinaa har'arraa hubadhaa nama si faana jira ilaalaa deemi si galamii abbaan fedhe aartistii dhiisee maalillee yoo ta'e nama beekamtii qabu yoo ta'e nama Oromummaa isaa gane nama si jibbe nama Jawaar Mohaammed qabsoo badheessuuf adeemaa jiru osoo ilaaltu wajjiniin boolatti gadi hin bu'in dhaloonni si booda jira jarri kun warra du'uuf afaan boollaa gee warra nyaate warra sitti hima bareechee ati nama du'uudhaaf yookaan nama nyaatee quuffatee waggaa meeqa qadimeensa lakkoofsee dhiisiiti dhaloota qubee yoo ilaalte viidiyoo jara nama waggaa 4 waggaa 5 yoo ilaalte ijoollee ammaa jechuudha waan onnee keessa lasin kaasuudha dhugaan sitti himaan maalirraa gootu angaallichadhaa maal gootu namni tokkoon kee unatti nammilaachuu namni tokkoon kee jeneraal Kamaal Galchuu faarsitee aadii kee jalaallee bayi sitti himaa bareechee bayi aadii kee jalaallee dhugaan jirtu kanu sinii himamtii isin waan hin taane hojjetinaa aloo okay sinii galamii ijoollee Oromoo adaraa keessan seenaa namaa hin balleessinaa nuti Oromoo seenaa kee qabannee deemna nuti Oromoon ayyuu keenya kan ta'e fudhannee deemna kana fedhiisa nurraa dhiisa warra nun deeggarre warra Oromoo jibbe warra